hangaasaa maal jedhee dubbate? hangaasaa Ibraahimidha afaan Arabaatiin safaata ijiib al-maqnaaxaa jedha. Siyaasaa waggaa jettan akkam jechuudha gaa? Caffeenis aangoo fedha, hangaasaanis aangoodha fedha. Doktor hangaasaa fedhiin keessan maali? Addantaatti jedhamtaa Oromooti. Tanaafiin likki teessanii sirriitti hima. Obbo Caffee yoon siif dhagahame gaafii tana nuu deebisime. An doolaara keessa bitaatii fi keessa mirgaa guuttadheetiin kaduubaa keessaas kaadhee mana gala. Maaliif? Because of my hard working. Ajab sirreeyye way sirreeyye qoricha koo sirkannaan fayyee qoromtitti khafii qullayyee qonnaa wajjin sirbii shaggooyyee. Kana baay'ee jechaa turre beektee gaafa san jechuudha. Shangora raammisii naanni yeekam ni beeytaa wallisii kuula tokko hamti caafaa ture gaafa nuti darbe. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota United Oromiyaa. Nageenyi keenya kan jaalalaatii fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haara qabu isiniin jechaa. Arras qophii isin bashannansiisaa isin barsiisu tokko isiniif qabannee dhufnee jirra. Hamma dhuma qophii keenyatti share, like, subscribe, comment godhaa. Akka nu waliin turtan abdii isinirraa qabna. Qophiin keenya eegalee jira itti dhihaadha isin jenna. Baga nagaan dhufte obboleessa keenya kabajamoo fi jaalatamoo Baqlawaa Dirree. Gaafii fi deebisii waliin goona hayyamamaadha. Maal jettan boo? Lakki humaan jenne ati maal jette? Safaata ijiib al-maqnaaxaa jeeba. Maaliif jecha kana dubbatte garuu? Ani caffee raammis tokko afaan Arabaatiin arraan tana laayivii seene jeetiin eegee ture. Duuba maaliyyoo afaan Arabaatiin liivii seenuu baate maal qaba? Soo kuni xawalwaalummaa isaatiin agarsiisa jechuudha. Alif xawalwaalummaa isaan agarsiisa. Kan hangaasaa Ibraahimidha laayiviidhaan afaan Arabaa dubbate. Hangaasaa maal jedhee dubbate? hangaasaa Ibraahimidha afaan Arabaatiin safaata ijiib al-maqnaaxaa jeeba. Maal jechuudha akkas jechuun? Waan akkasiisanii beeytanii. Waan akkam baanta? Hayyee yoon beeyne ol ka'ee dhaabbadhu. Doktor Hangaasaa. Obbo Baqlaawaan Doktor Hangaasaan afaan Arabaatiin waa dubbate jechaa jira. Wanni ati dubbatte sun afaan Oromootti maali? Al-sabaata ijiib al-maqnaaxaa itti arabni. Qishnaan akkan qabne ijoolleedha ija nama dirsiistii hiikkaan fassarri waan kana al-sabaata ijiib al-maqnaaxaa. Hayyee obbo Baqlawaa yeroo hangaasaan afaan Arabaatiin dubbatu san obbo Caffee raammis humaan dubbanne jedhe maal ta'ettee yaadda? Ali numaatoo sodaateeti. Kornara qabatee taa'e jaan waa qoggaaniin dhagahu. Akkam jechuudha gaa? Sodaatee hafe jaamboo. Sodaatee hafe jaan. Maaliif sodaate inni aangoon qabu moo? Caffee raammis mootummaa if dandeesse. Mootummaa nukureela qabdu. Tan xayyaara qabdu. Meeshaan naakuraalee ati jettu kun kan akkamitti yoo? Dubbii takka isinitti achi darbateeti isin iyyisiisaa oola. Guyyaa rabbii kana. Kanaafuu mee ati hoggaa caffee nama biratti dhaaddu akkam jechuudhaan dhaadde? Namicha agartanii jirta waan inni deemuun hunda agartanii? Waan inni deemuun hunda agartanii jirtan. Kuni caffee raammis. Yoo Baqlawaatu caffee arrabsaan jee jaanii caffee arrabsan maal jettaan ati? Isa waan je'ee jettanii yoo jala fiidanii waan hin jirre jettan tana isinumaatiitu itti qaanyamu. Yoo caffeen waa je'ee aarse hoo? Yaa deemiti hojjedhu deemi yoo mi'aakee dalagadhu namni si quban qabuuti. Gurbaan kun isin quban qabu. Waan kana jirtanii waan sani jirtanii. Lakki nu quba qaba waa'ee Oromoo irratti waa baay'ee barreessa. Inni waa takka achi barreesseetuma keetuma achi kutee jechuudha. Yookaan yoo mi'aasaa dhawata. Yookaan achi kutee mana keessa kutee rafafaadha jechuudha. Doktor Hangaasaa Ibraahim hoo hayyee? Hangaasaanis laayivii isaa seene waan qabu harkarraa facaase ajandaa san kutee jechuudha. Deeggartoonni isaanii hoo maal godhan? Jala fiidanii waan hin jirre sanuma jala fiidaniiti isin sa'aa 24 tana hafarsitan jechuudha. Hoggaa isaan waan Oromoo irratti yaada isaanii dubbatan. Deeggartoonni isaaniitis yaada irratti kannatuun waanuma jiraati. Ati maaltu jidduu isaanii si galche? Laal isiniif haa galchu siyaasaadha dubbiin siyaasa. Akkam jechuudha gaa Baqlawaa keenya? Namu aangoo irratti wal qabee jira. Siyaasaa hoggaa jettan akkam jechuudha gaa? Caffeenis aangoo fedha, hangaasaanis aangoodha fedha. Akkam jechuudha gaa? Mee dhaabbadhu ni gaafanna. Doktor Hangaasaa fedhiin keessan maali? Addantaatti jedhamtaa Oromooti. Tanaafiin likki teessanii sirriitti hima. Naggata sirraan barbaadu
faayidaa takkasirraan barbaadu aan Oromoo moo'achuu fi moo'uu qofa warri naa hojii jiruu fi na boodallee jiru gorsitoonni kiyyaa fi warri karaa danda'e orku hundinuu dantaa takka isinirraan qabnu Oromoo moo'achuu irraa hinuti. Alhamdulillah rabbiin oltee ifiifuu gama isaatii fi carraa gaarii dandeettii isaatiin nu bal'isee jira. Obbo Caffee yoo isin dhagahame gaafii tana nu deebisime. Fedhiin keessan inni guddaan isin laayif irraa dubbattaniif kun maal ture be? An doolaara keessa bitaatii fi keessa mirgaa guuttadheetiin kaduubaa keessaas kaadhee mana gala. Maaliif? Because of my hard working. Warreen ala kanaa kuulii dalagattan. Warreen maallaqa qabdan. Yoo xiqqaatte dhaqaatii kooskii suuqii xiqqoo takka banaadhaa nama tokkoo fi lama haayar godha. Dan ummata Oromoodhaa gargaaraa jirtanii jaba. Hayyee gaamee deebii isaaniitis dhageessee jirta. Kanaafuu obbo Baqlawaa keenya jara kana faarsu qabdaa mee jara kana akkamitti faarsita? Oo hangaasaa keenya, dhiira teenya, leenca keenya. Galatoome garuu deebii tana eenyuuf kannaa jirta? Deebisaan caffeedhaaf deebi'uudha jirti. Deeggartoota hangaasaatii fi deeggartoota caffeetiin maal jette? Isnaa taatanii jirtan. Hayyee Dooktor Hangaasaa fi caffeedhaaf maal dhaamta? Akkanaa jettanii walitti araaramina. Hayyee mee maaliif akka isaan walitti araaramne feetaa? Ani maaliin hin dabbaram? Oromoon asirra teessuutu maaliin dabbaramte? Hanga toopikni tokko dhufu ajandaan kanuma ta'uu dhaqa. Okay, wallola isaanii kana ittiin buhaaraa jirta jechuudha. Waan irra jirtan kana irraa hin sossooyina. Naataatan dhugaa rabbii hedduu naataatan. Hayyee akka naannoo teessanitti nama wallola obboleeyyaniitiin gammadu maal jettaniin isin? Badaw. Utuu nesi badaw. Dhugaa keeti namni wallola obboleeyyaniitiin buhaaru badawa jedhama. Maalummanni kana meen warra gaafii deebii si wajjin godhu kana noo maal nun jetta? Jabbiloota koo. Lakkii boo nuti jabbiloota keetii miti jabbiloota hangaasaa fi caffeeti malee. Xiqqishoo isinirra deddeemneeti achi kasitti isinirraa buuna. Atillee nu wajjin nama Oromoof quuqamu bira dhaabbatuu qabda. Mee Baqlawaa keenya reemuun tana caffeen rokkata gama hangaasaadhaa darbatee jira nun jedhu. Rokkonni suni maal balleessitee yaadda? Rokkenni isaa sun gaa takkittiin mana kitaabaatii fi kana guututti walumaa galatti fuudhee kutaan jechuudha. Hayyee mee waggaa rokkenni kitaaba isaa san akkasitti walitti laaqe? Jabbiloonni akka keenyaa fi keetii kun kitaabota kana haala akkamiitiin addaan guree bakkatti deebisa? Kitaaba kamtuu walitti laaqame kana adda baasuudha. Kitaabni kun kamii? Kunoo kamii? Kunoo kanama guddaati moo kamii? Kunoo kajoolleetti moo kamii? Kunoo kajoolleettiin taphachiisan moo kamii? Kunoo ka doktaraati moo kamii? Kunoo kan piroofeesaraati moo akkamii? Kunoo kan narsiiti moo akkamii? Gaafii fi deebii nuti si waliin godhaa jirru kana uummanni Oromoo eessa jiruutu arga? Arsiin nu agarti nu garti. Jimma nu arka yes nu arka. Baalee nu arka yes nu arka. Walloo nu arka yes nu arka. Duuba maaliif qophii kanarratti nu waliin hirmaatanii nu waliin hin bashannanarree? Ummata footoo olii gad oofuu isin tahuu keessan isin arkaniiti isin tuffatanii callisin jalaa jaan. Lakkii nuti waggaa suuraa olii fi gad oofnu kana ummataan bashannansiisaate ummata keenyaaf ergaa cimaa dabarsina malee akkanumatti miti kan olii gad oofnuuf. Mee isin qoree wahii keessa hojjettan jedhama. Qoree maalii keessa hojjettanoo? Qora teeknikaa jaanii jira. Qora teeknikaa sanii. Qoreen teeknikaa tuni ammatti maal hojjetaa jirti hoo? Qorri teeknikaa sun leenjii CTV kana hunda itti jirti maanta. Lola labsuu qofa jechuudha. Bee magaan maal jechaa jirta boo? Lolli ati baantu lola akkamii kaa? Lolli kun egaa kanuma koomentiitii fi laayikiiti. Like, share, commenti godhaa jechuu keeti? Yookaan kanuma sheeriiti. Malee kan wanniidhaan seena. Tana isaanuu akkatti bashannanee kanatti bu'aaranii share, subscribe, commenti godhuu ni beeka gaayye. Tole kabajamoo fi jaalatamoo keenya obbo Baqlawaa Dirree. Yeroo ta'e qaalii tanarraa nuuf qooddee gaafii fi deebii nu wajjin godhuu keetiif baay'ee galatoomii baay'ee si jaalanna siin jechaa qophiin kan kee yeroo hunda akka nu bohaarsu sitti himuu barbaanna. Gartani? Anamma tana keessaa wanni niin ajaa'ibu. Tana keessaa wanni niin ajaa'ibu. Keessattuu namni keenya Harargeedhaa huni. Akka waa takkallee akka wanni takkallee isiniif hin galin. Akka isin bayyanata hin qabne. Maal jechuudha boo? Kana nagarsiisa jechuudha. Ummata hayyuu isaa bikka itti godhuu hin beeku.
jechuudha. Ummata hayyuu isaa barbaadachuu hin beekne nama Harargee malee nagar. Ummata Harargee malee nagar. Jaalattuu jibbitu waan isin qabdan isin hin jaa. Isin ummata gaafa hayyuun keessan ati dhaabbadhu. Isinillee daawwattoonni keenya baay'ee galatoomaa isin jaalannaa. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf jiraadhaa isiniin jecha share, like, subscribe akka gootan abdii isinirraa qaba. Reefka qofa fudhatee profile godhatu isin.